kennitee jirta deebii sirriiti deebii dhagaye jaalallee osoo ta'e sillee dhuftee natti asaastee haga naannaa erginaan jettee bara. Gara laafoo kiyya baga dhungatte namni hundinuu kawaa dhungatutti jirren jiru baga dhungatte baga dhu'absite osoo muffeete goote. Amma yoo nu somtani hin fudhannu faan kana jedhira ala bakkeenya nuti wadhumtee bira humne yoo jettan ni fudhannu. Kanaafuu manni gubataa bulaa ibiddan arganii jedhan mammaafanii jechuudha. Hunduu dalagaatu oolii si gaafatu. Hamzaan fallee hinaafaa jiran. Hamzaa dhagaye Hamzaa haji dhagaye. Warra kanan dandeenyetu sitti hinaafa. Leenca kennaati wanna barbaadde. Nadhee namni gadi yaate. Nata alantenya bangali wajjinu deemutti jirtimi dhungadha qaba bakka agartanii Muhammadoon Dubai deemani maa bangali hojii deemanii jedhanii itti duulan yoo Oromoo waan barbaadde taate hoo hinaaf maali kaagana ga'u ka miidiyaarra onnama baasu wanna barbaadden dalagaa isin ijoolleen dhiira faata yoo isin bira dhufte wanna barbaadden Garalaafo anuu farjaa jira si argachuuf malee alheeni narraa jirtaaf malee anuu si hawwaa. Zara mezim je mudi abasni da garalaafo asittu ati wala ma dubbatte chaade reehu ani ki jarti teti baga gamadde jenna no jarti da daye balagi je da jenna e balagi je da jetti kana amma mo mallaga tikennu bakara titachi jede wani jeda mutun o akka maga yari tuwana wasa be ku bananta ni arille barsani ni anni be haweta wana kana tan ni be kana mota baaye kima sirra dalagu akas gode dhugaa isinitti himee jira. Dungoo nagaa qabatanii maa dhungatte jennaan inni keessana gartan sun dungoo miti jedhee deebisaa jira malee bari yaani ati addaan siin baay'ina fakkaate. Okay. Namichaatu maal jebeeta namichaatu ani bar qurubboo mataa fi miila walirra dhee jedha awwan fakkeeffannee naa bar isii mataa ifooytuu je gara tokkoon garatti nu fakkeessi nu fudhachiisi nuti immoo ni beeyna laakiin ati dhiibbaa gara biraatiin nu dhiibdu kanaan hin furan borullee gabbaanee anamma fakkeenyaaf rakkoon takka uumamnaan gadiin si fura dhaqaati amma dura gandu fudhattee nurra deemtutti kanaafuu haraatti amannu. Ati sodda amala toli girri keessan seeninati. Jaartiin akka jechi keessan amala toli. Anjaartiin diyaasgeessi sodaadha. Sodaa wanta akkanaa kanallee haasa'u safuu cabse. Isaayyuu seensisuu hin balleessu. Soddaa jedheetu maan balaalantee sodee seensiseen. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Video dhufte Congratulations, brother. La humantane Omar garge wa bolesa ki afni gammade congratulations kalas no te welcome deñma ranke robo warra congratulations kanan dagena wallahi billahi mjattin jartiti yamiti ummanni hirenatti qabu kiranatti kade akka wal beeku wal jaaree garada ko jarti tedille hatatu gajalli sa ana iteru magajalli sa mucarra bishan duka kanas bagatti cabse mujatti ndagabadu me tumali me yidi jala bana Jartiteti miti. Lak jartiti ya miti. Balam putih. Unggon akasit unggati suno. Mar haram malu akasit unggatan. Satu tanah wale ni kurang. Kami di kanu
gubu kai bidirutti qabee irra mana dhooqi karaa miti. Ani karaa jaartii isaa ta'ee irraa lolaa ture. Adaa inni haraama akkasii dhungata. Wallaahi gara laafuu ibidda mana qabaa jiru. No, ina bara gabaabumatti jechuudha. Jaalallee ofiitu akkasitti dhungatanii mucaan hin jiraami ree bismillaahi rahmaan rahim. Fooloo godhaa ijoollee irra jira tattaabtaa godha. Guyyaa akkana kana malee sitti waliin geettanii isin beekaanii gaafa waan nagayaa dubbannu dhuftanii mallee tokko fooloo nu godha. Koppiliin kishee godha asitti naaf taa'uudhaan akkas malee isin bahu. Asitti kishee na godha. Maaliif jennaan narraa gaarii agarre. Kaayin beekame yoo mollaale maa bareechee beekaan. Ani bar shamarran malee namni biroo dhugaa dhiirri kun akka jiru narratti baabureen natti duula fuquraan natti duula hamzaan natti duula bulloon qoftiin dubbanne mee bulloo dubbaddu isallee mee hafuura caqasaafacha shamarran ol galcha bu'aa ani dhiirti takka amma booda dhiira takka hin galchu dhugaa rabbii. Warra as keessa jiruun tuquu amma booda shamarran malee dhiira takka waliin galchu osoo du'e ganarratti duula hartan isin. Banna adamee akka hin jeeti gara lafa horii waan takka qofa dhiifama si gaafadha. Ani jechuun ani obboleessa keetii soddaa keetii waan takka qofa is takka suuraa saniif duuba kaayii adda baafanna. Achi booda har'umatti asirratti godhamee dhaabu. Yoo qabaatte kaayii asi galchaa bakka kana si galchaatti kaayii yoo qabaatte waleekum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallaahi. Laa inni bar waan bareedaa godhe akkana godheetu. Yani dungoon haadu jira malee nuti amanne bar Facebook irra waan bakka hunda garree amanne inni immoo wanta fedhe wallahi gara tokko isaatu nama gaarii nama siyaatu miti nama sharrii sitti yaadu haraam akka akkamitti gartan isin abbo bar haraam Dalalaa foodashaatti fuute. guyyaa qiyaamallee gara akka dhaabataa bira abbo maal keessan isin osoo isin achi keessa jirtan bangaaliin guurattee coggaarraa nu haguubu fedhe moo maal yaadde Bukan dhaggeeffadhu bakka ati jettu kanarratti nama kamuu ta'ee jechaadha. Siigala ilma namaa kamuu ta'ee namni wanta akkasiin dalagne hin jiru jechaadha. Namuu cawaa fuudha malee walaa sheekaa walaa hayyuu walaa qeesii seerasta dhugaa hin dubbadhe. Siigal namni waan akkasiin dalagne hin jiru jechaadha. Siigalee kaa gara laafuu qofa argitanii farra dubbatina baala gisee namuu qaba jechaadha. Baala gisee. Aboo waan akkasii dhiisa waan akkasii irraa godhata maali beektaa wanni akkasii gaarii. Dhaggeeffadhu sheekaa baala gisee waan haraam yaadi. Ola gaa'ela dhaggeeffadhu bukra yeroo hedduu jechuudha. Ilma namaa kamuu ta'ee namni waan akkasii hin dalagne hin jiru jechaadha. Gara laafuu irraa waan haarawaa bahee miti. Dogongora sirreeffachuu danda'an. Siigalee kanaaf goota koo bakka gabaatti goota dhiyeeta baadiyyaa gabbaa eegala ne faawwatte maarkettiin takka gaafa kun affidde. Galu eeggami waraan balfaaba. Namni beektaa hojiin xiyyataa hojii irra jiru irra wal jajjabeessa jedhanii akkasii miti torbaan tokko maan taane ni haa godhadhu bira taa'ee gaggeessi karaa nagayaati. Suni guyyaa tokko namni nama jalaa ni mileeyti sheexaanni namni dogongortiisaa wanni takka namni dogongortiif laakiin bakka karaa duuba dhaabbatanii yaaza'u gara laafaa anamma gara laafaa dhugaa rabbii yoo gara dhugaa deebine hin taa'u gochi akkasii. Inni nu galgalarraa kaasee amanee jira. Hin ta'u gochi akkasii as ba'ummaan wanni akkasii neebar. Profaayilii kiyyaaf keessee kaatutti kottu gadi bu'i. Profaayilii kiyyaaf keessee kaadhu kottu kiyyaaf keessee raafuu machuu edde. Profaayilii kiyyaaf keessee kaadhu. Garamu waan hin danda'u. Sodaa inni maal jedhee as keessatti inni safuu haasa. Sodaa jedhee anu gara dubbannuu hin dhabne gara iyyuu hin dhabne. Akkana kuno. Baatee Oromoota Dubaayin keessa jirtu hundasii dhungadhu gara laafoo. Hundasii takka dhiisii wallaahi billahi. Baangaan shimbira dhaabatu. Baangaan see ta'u. Kiyyaan alayeen dhufu malee hin taane baasii kiyyaan sababaa kan kee leenca kiyya. Oskaan lees du'a gortee kee argita. Gara laafoo argachuun danda'u malee jiru tanaaf fagoodha. Egaa akkanatti maqaan atureessu taate suuraa kiyyaaf gasiirra warra kaatu malee amma booda hin fidu.
warras keessa ka ta'u ta'e maana bismillah jedhu wallahi namni asirraa wajju kun guutuun isa namni waan akkasii baala gizee namni hin dalayne hin jiru jecha baala gizee namni itti cabsin sila way gara laafoon harree baasin nama shaniif jahan of dura hiriirsitutu wanni jedha no wanti akkasiin ta'u hamzaan ammaa gachi ture yoo dhugaa dubbanne inni nama masgiidaan baane sheeka masgiidaan bayu Mandano, namni maal godhaa cawaaf godha. Wanni taree miti bakka akka dabre biifama. Ati garuu taabtaabii kan kenniitiin baala gizeedhaan teelafee kiyya. Eeta abbaas. Gara laafo. Baabure dhugaani wallahi. Oin dubbaddaa nafsee baraa jala deemurra inni dhungatu irra caala. Rabbi dhiira teenya ol fuudhe abboo ganaallee ol isinaa fuudhu. Gara laafollee jechuudha. Fakkaata fi gandaafa fakkaatallee haadha rakkattee osini baate. Gara laafa dhaggeeffadhu. Amma mee ati amma jettee baaburee faas keessa keetti soddaa gabbaafta. Nama urga makkaa dhufe takkaa dhaggeeffadhu nama urga makkaa dhufe takkaa distii afaan bal'oo malee nama afaan qal'oon argin. Ani bar soddaan taa'een hojjinaa sa'u soddaan sadaa soddaan kabajaa qaba maal taate ati. Dhaggeeffadhu soddaa akkanaatu takkaan argattanii beektanii usaarurraa yaadde. Soddaan barcamaa buleetini wanni gochuuf deema. Joominni muutii jirre fayyadamaa deema. Dhaggeeffadhu soddaa akkanaa takkaan arganne takkaa soddaa akkanaatuun arganne yaakii mangistootaati mucaan. Waa leenca dhaltu. Akkasii leenca namni bar leenca dhaltu ta'e eegas dhumee jira bar dubbiin achi dhaabata. Nagubbaa ta'e isaan agartee haasa'uu kanan dhiiftu. No, soddaan akka kabajaatitti ta'ee kabajaa hin qabasi galee ati ammoo waa'ee kabajama soddummaatii fi kabajamuu dhabuu isaa osoo hin ta'in